አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ላይቭ ላይ ይሄ ነገር ስለምነሳ ልንገራችሁ ብዬ ነው። አስቀድሜ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ማለት ነው። ታመው ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ ይላል ያገሬ ሰውና፣ ድምጼ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ከእንቅልፌ ስለተነሳው ነው። በተለይ ማታ በጣም ላይቭ ላይ ቆይቼ ነበርና ብዙ ሰው በዚህ ነገር እየተጎዳ እንዳለ ነው የተረዳሁትና እንደ አዲስ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሳትገቡ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ስለምፈልግ ነው ላስጠነቅቃችሁ የፈለኩት። በጣም እየከነከነኝ ነበረ። የምር ቪዲዮ እንዳልሰራው ማታ ሰዓት ሄዶ ነበረ። ቆይቼ ነው ከላይ ወጣሁት፣ ግን ለራሴ ቃል ገባው ጠዋት እንደተነሳው ቪዲዮ ሰራለሁ ብዬ። ይሄን ቪዲዮ ቢያንስ 2000 ወይ 1000 ሰው ቢያየው እኔ 2 ሰው 3 ሰው ጥንቃቄ ከወሰደበት ለኔ በቂ ነው። መጠቀምበት ነገር የለ። ጀስት ግን እንዳትጎዱ ስለምፈልግ ነው። ቢሮ ስትመለሱ 2 ዓመታችሁን ጨርሳችሁ ካንስሌሽን ይዛችሁ ይሆን ስራ ከጀመራችሁ በኋላ ከወራቶች በኋላ ሳይመቻችሁ ቀርቶ ይሆን ወደ ቢሮ የምትመለሱት፣ ብቻ በየትኛው መጋጣሚ ወደ ቢሮ ስትሄዱ ብር ይዛችሁ እንዳትሄዱ። ብራችሁን ላኩ። እስቲል ነው አረቦቹ ራሱ ቢሮ ነው የምንሰጥሽ የሚል አይነት አቋም ካላቸው አይ አልፈልግም፣ ልኬ ነው መሄድ የምፈልገው ምክንያቱም እዛ ሊወስዱብኝ ይችላሉ ከብዙ ልጆች እስቲል ነው ደንታብስ ሆኖ ምናልባት እንዴት የራሳችሁ ዜጋ ይወስድባችኋል ምናምን ይሉኝታ ወይ ደግሞ ለነሱ አስባችሁ ምናምን አትሸማቀቁ። እነሱ ለራሳቸው ዜጋ ያላሰቡትን እናንተ አትሞኙ። ኦኬ እዛ ከብዙ ሰው ጋር ስለምንቀመጥ ማን እንደምወስድብኝ አላቅም። ስለዚህ አላህን ፍሩና ስጡኝ ብላችሁ ብራችሁን ላክ አርጋችሁ ሂዱ። ብልጥ ሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም 4000 ድርሃም 5000 ድርሃም 3000 ድርሃም ከዛ በላይ ወላሂ ለዚህም የሚወስዱባችሁ ብዙሃን አሉ። የሚያለቅሱ ሌላ ቤት ከሄዳችሁ በኋላ እንሰጣችኋለን፣ ወረቀታችሁ ከተሰራላችሁ በኋላ እንሰጣችኋለን አይነት ነገር ነው የሚሏቸው። ግን አይሰጧቸውም። ለምን? እንዴት እንደምንሰራ እናቅ የለም፣ እንዴት ሆነ እንደምናመጣው እናቅ የለም። መቼ ነው ከዚህ ዩኒፎርም የምንወጣው፣ መቼ ነው ከዚህ ህይወት የምንወጣው ብለን እኮ ጓግተን ነው የምንሰራው። ሁሉም እኮ የራሱ ህልም አለ። ሁሉም እኮ የራሱ የሆነ ማድረግ የምፈልግ ነገር አለ። ቤተሰቡን ልኮ ሊያስደስት ይችላል፣ የራሱ የሆነ ነገር ሊያራምድበት ይችላል። ግን ይሄ ነገር አይገባቸውም፣ አይረዱትም። ሁሉም ቢሮ የሚሰራው ዛሬ ላይ ቢሮ የሚሰሩት ሁሉም ዝቅ ብሎ ሰርተው ነው። ሽንት ቤት አጥቦ ነው። አረብ ዝቅ ከፍ አድርጓቸው ነው አረበኛውን ለምዶ ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ ይሄን ስራ የሚሰሩት። ግን በቃ መተዛዘን ጠፋ። ሰው ያሳለፈውን ይረሳል። ስለዚህ እናንተ ደግሞ ብልጥ ሆናችሁ ተገኙ፣ በልጣችሁ ተገኙ። ብራችሁን ላክ አርጋችሁ ሂዱ። ለምን መላክ ካልቻላችሁ ብቸግረኝስ ባይስማማኝስ የሆነ ነገር ቢያስፈልገኝስ ካላችሁ እንደ ሞዴስ በቃ እንደ ሞዴስ አስቀምጡ ካንታችሁ ስር። ምንም ችግር የለውም። ማፊ ሙሽኪላ አጠባ አርጋችሁ ትሰጣላችሁ። ሱቅ ምክር ትጠላላችሁ። ብቻ እኔ ብብታችሁ ስር ማስቀምጡ ብቻ ብራችሁን ደበቅ አርጉ፣ ወሸቅ አርጉ፣ ላክ አርጉ። ይሄ ነው መልእክቴ። እና ብራና ጋ ኤርጋ በሬ ደቃ በነሞን ሄዱት ፈየደሙ ደንዳንገቲ ተብጅቹላ በኩመ ደለጋቲ ሲኒ ዱፌ ቢሮ መኸየራይ ያው አማሪፍ እንደለገ ጅራ ገሩ ነሞኒ ሄዱ አማሪፍ ከን ደገነ ጅራ ujollante namo miskiinummaa nama amanuu isaaniitii waan kanaan hedduu miidhaman waan kanarraan beekanii keessattuu warroonni haarawaa biyyarraa dhufan warroonni as keessa jiran kan nama waliif sheer godhan waan kana jechuudha kan miidhame waan jiruuf yoo gara biiroo deebitan akka namni gaariin jiru namni badaallan jira mallaqa keessan fuutanii biiroon deemina yeroo ammaa kana 4,000 3,000 5,000 nama orgatametu jira fakkeenya kaansileeshinii fudhateellee biirootti deebi'ee haa ta'u ji'a muraasa dalagee haalli itti toluu baateetiin deebi'eellee haa ta'u gara kamiinuu garuu yoo biiroo deemtan akkuma namni amanamaa namni rabbii ofii sodaatu jiru namni mujrimni illee jira yeroo ammaa kana wallahi kawaan keessa dabarse hiyyaanne jechuudha. Isaanis isaatiin warroonni biiroo dalagu kun akkuma kennaa mana madaamii dalagee afaan baratee arabifa kan haasawaa baratee itti deebi'ee kan achi taa'u garuu waan dabarsanii dagatan waan keessa turan san ni dagatan. Ujoollee hedduu yeroo ammaa kana waan akkana kanaan kan miidhaman akkamitti mallaqa keenya argatuu dandeenya kan ji'a 5 kan ji'a 4 kana baay'ee nama dhibaa wallahi laziim cinqamanii uniformii kana keessa yoon baa cinqaa kana keessa yoon baa jedhanii እና wantoonni Dubaay kana keessa jiru waan baay'ee takka nama gaddisiisu yeroo ammaa kana gara mallaqa erguun waan baay'ee of eeggannoo godhaa jennaan silaa dhaga'uu diddan mallaqumaayyuu akkaataa itti ergitan kana dursanii ergasanii kennaniin booda erganiin booda kennaa fi mallaqa isaanii dhaga'uu diddan hanga miidhamutti hin amanu jettan okay hanga miidhamtanitti hin amantani miidhamaatiin hin dhumaa dantaa kiyyaame dadhabe isin hojii yeroo mara mallaqa keessan dursitanii kennaa hin kennina jedhee hin kennina raa harga jettan kennaa maa salaama garuu gara biiroo yoo deebitan immoo kanallee hin qabanna mallaqa kennoo jettan dantaa keessan garuu namoonni muraasni itti fayyadamuu danda'a. Inuma dubbadha waan kanarra minaalbaata wanti ani dubbatinoo jiraate moo yoo biiroo deebitan mallaqa keessan fuutanii biirootti hin deebinaa waan jedhu dubbanne garuu waan mallaqa kana dursitanii kennitan lakkaa jedhe namoota hedduurratti viidiyoo dalagee jira dadhabee dhiisee jira. Of eeggannoo gootan ofii keessanii fi musha anaa fi nama biraati fi
ani namni gaariin hin jiru hin jedhu warroonni biroo dalagan namni amanamaan hin jiru hin jedhu garuu hanguma san yeroo ammaa kan ijoollee hedduutu booyaa jira. Kan ji'a shanii narraa fuudhanii mana biraa yoo seente mana biraa seentee waraqannoo si dalagamee si dhumee booda si kenna si deebifna mallaqa kan kee jedhanii garuu hin deebisneefi. Waan kana ta'eef ilmi namaa kun olii yaaduu dhiisee jira. Namni mallaqatti amanuu eegalee jira. Isin immoo mallaqa daladdanii fiddan. Mallaqa kanatti kushiinaa ijoollee arabaa wajjin waa meeqa itti dararamtanii itti hiraartanii fiddan kana akka laayyootti namaaf gadi lakkisina. Of jaaladhaa mallaqa keessan jaaladhaa. Akka feetanitti qabadhaa feetan biyya ergaa dhoysuu hin dandeettanii silaan ifattashanii yoo birootti deebitanii haa ta'u garuu biyya ergadhaa mallaqa keessan arabni osoo isinii kanuu dide achitti na jalaa fudhatuu danda'annaa kenna jedhiitiin hin cinqiirraa fudhadhu mallaqa kan kee gara biyya viidiyoo hin dalaguu tureyyuu garuu namoota akka keessanii siraana suqqaa kanniin jechuudha ani waan akkatti isinii galu mataa isin qo'an malee isin hin galuumi dubbiin akka yeroo midhaan facaasanii suqqaan gugurdaan jiraate beetanii miilan dhiitanii yaa'anii intala qotee bulaati yaani yaa ni beekaa. Mataa akkatti dhiitaniitiin firfirsaniif yaani bira taraniin yaa amma kana keessanii suqqaa kanniin mataa gadi qo'an malee hin galuufi dubbiin Guraagee kililii keessatti bakka kun jira jedhamutti tamaariin musliimaa ijoolleen musliimaa waggaa 2 deeman barumsarraa orgamanii 2,000 oli tamaariin isinii galee barumsa dhaabanii jiran sababa amantii isaanii cunqursamaa jiran sababa hijaaba sababa islaama diinii isaanii dhiibbamaa jiran waan hin taane irra gahaa jira sagalee ta'aa fi hijaaba isaaniitiif sagalee ta'aa fi namni tokko eessumayyuu haa ta'u bakka kamiyyuu haa ta'u musliimni tuqamee musliima ta'e yoo itti hin dhagamne inni diiniin isaa bakka kamitti si oromummaa miti kan jannata si galchu oromummaa miti addunyaa kanarra min albaate si boonsuu danda'a akkatti darati kan kee akka naffaatee deemtu si godhuu danda'a garuu addunyaa kanarratti dhiistee biraa deemta rabbi waa lama uume rakkinna yoo uumu furmaata uume isinii galee du'a uume jireenya uume waan hundaayyuu wanta lama wanti uumeef tokko tokkorraa akka baratuuf tokko tokko akka gargaaruuf tokko tokkorraa immoo rabbiin kee kana naa kenne jedhee akka rabbi isaa galateeffatee rabbii ofiitti dhiyaatu wantoota akkanaa kana immoo gargar baastanii yoo hin beekne waan akkanaa kana madaaluu yoo hin dandeenye ani horiirraa garaagarummaan qabdani deema marga dheedaa miidiyaa kana gubbaa deemtanii afaan hin banina dammoo osoo isa bichaa ta'e ol hin baasuu ture namoota hedduu maaltu nu geeree Amara hojii dhaabbataa turani amara hojii akkas ta'aa turani subhaanal khaaliq yaa rabbii kiyya isin amantiin keessanillee tuqamee waan badeddanii badiniiwwan siraana fi qumaa kawaata akka faayidaa hin qabne jechuudha osoo danda'ame isin akkatti guuranii akka midhaan keessaa guuramu siraan isin gatanii bareeda ture yaani ilma dhiiraa taatee akkamitti akkana dubbatta kana bichaa miti ijoollee fooloorii gugurdaa qabdu tiktok wallaahi alazim viidiyoo dheengadda dalage jalatti ijoollee hedduun agare abboowwan makana nuti deebitee nuti dubbatini afaan makana nuti dubbatini afaan amaariffaa rakkinna qabdanii isin ummata faara sagatee amaariffatu isin dhibe kan dubbataa jiru waa'ee hijaabaa waa'ee niqaabaa waa'ee jilbaabaa ijoollee shamara sababa amantii isaanii waa'ee barumsarraa dhiibbamanii barumsarraa baanii barumsa hin baratan gatii jedhamaniif mana barumsaa keessatti isaan naxalaa uffatanii waan hin taane godhanii isaan jeeqaa jirani amantii isaaniitiif waan kun irratti raawwatamaa jira sagalee ta'aa fi irraa dubbadha viidiyoo sheer godha osoo viidiyoo iyyuu godhuu baattanii jechuun kiyya maaltu isin dhibee koomentii kee jala deemtanii maaltu nu dhibee maaltu nu ga'e sanuu musliima taatanii moo maaltu isin galcha isin maaliin wanti isin galchu Allahumma musta'agna aboo rabbi isin haa qajeelchu rabbi hidaa isin haa kennu wanta akkanaa kana agartan garuu sagalee ta'a amantii isaaniitiin yoo dhiibaman haga musliima taatan isin galcha osoo amaara kililiyyuu ta'e musliimni kan miidhamaa jiru musliima ta'uu isaaniitiif isin